raayituu beeltuu daawwee qaacaaf daawwee saraf dabalatee aanaalee godin baalee hongee rukutaman keessa barattoota hedduun barnoota dhaabuu dubbatama. Mariin biyyooti miseensota igaad rakkoo Itoophiyaatiif fal barbaaduuf Ugaandaa Kampaalaa qabamte turte haqamuun dhaga'ame. Sababi immoo haleella bombii takalees Kampaalaa raawwatamtaa kunoollee dubbatamaa tanaan itti xeeyyan. Waraanni bilisummaa Oromoo immoo torbaanota dabran keessa zoonii waan jiddu galeessaa liixa kaabaaf kibba Oromiyaa tarkaanfii garee Abiy Ahmad irra fudhadhee milkii galmeessee jedha. Ye'uun ingidaa dabalat qaba. Finfinnee dabalate guutuu Itoophiyaa keessa labsii yeroo muddama hordofee hidhaan eenyummaa jiddu galeessa godhatu uummata Tigraay irra raawwachaa jiraachuu dhaabbata mootummoota gamtoomanii koomishinii mirga namooma olaanaan beeksisa. Mootummaan Noorweey immoo hidha jimlaa dhalattoota Oromootiif Tigraay irra mootummaa Abiy Ahmadiin godhamtiin balaaleffadhi jedhee dabalat qaba. Waraanni humnittis Tigraay waraan biltsiginnaa haleeluun injifannoo goonfachuusa command postiin loltuu Tigraay beeksisa. Humni waloo ittis Tigraayiif waraani bilisummaa Oromoo godina adda saba Oromoo waraan biltsiginnaa irra bilisoomsu mirkaneessa. Haleella bombii takalees Ugaandaa Kampaalaa godhamuun lubbuu lammiilee nagaa nyaattee hedduu deessiteen gareen Islaamic State ISIS sanatti tolchee jedha. Haleella kanaan duub poolisoota 21 dabalatee namoota 30 caalayyoo madaan. Pirezidaantiin biyyattii Yoweri Museveni haaloo baajechuu jira oduu ala keessatti intalaa filanne jira. Sadaas 17 bar 2021 guyyaa roobii guutuun oduu har'aaf midhaaffanne kunootii gara abba dabareetti san dabarsa. Keessa aanaa daawwee sarar keessa ganda dike. Harkaan dubarsitee jirti awwala biyyi teenya sun karaa qabdu karaa irratti waan nuti karaa keessan asiin dura aanaa keenyarraa daldaalluun wadala harreeti. Wadalli harree sun bakka jiru lafaatti hafee raqa isaa biraa deemanii jiran. Horsiisee bulaa waan ta'aniif waan aanaan keenya horsiisee bulaa ta'eef rakkoon sun harkaan qabdi waan nun fidamnu sun dabartee jirti. Ittaansee tanaan ittaansee taan itti ta'u re'ee jedhanii dur wanni suniin gaara keessatti hin duutu. Wanni sun amma gubattee jirti. Bishaan lafateenna duratti marroo roobaa bishaan garbaa dhufa. Bishaan garbaa suniin hin jiran. Bishaan garbaa yeroo isaan dhuman bishaan dhanaanaa akka bishaan roobaatti makaman dhugnee jiraan. Bishaan sun ammoo soogdee deebi'anii nama garaa muranii saniin dhumu jirti dubartii fi ilmi xiqqaan bahaa inni saniin dhumee jira. Tahoriitii irraa sabbarree jirraa gaalli kelee fa'atan sun lafatti hafee bakka jiranii wanni kaasuu jiraniin tifta. Dadhabanii oolii dhiiftee ilmeen kulliin jalaa dhumtee inni goggogee kormaan ala du'ee kun dabree kuntu deemuuf jira. Hayni jirullee gabaa geessanii namarraa fuudha. Wani dabarsesun beela. Gabbeelaa rabbiin oolaan itti dhaabe. Baatii 8 tiifuun irraan buune kurnyafaa seenuuf amma lakkoomsa kee jira. Deebiin kan nutti jirtu, beelti tan nutti jirtu yoo rabbiin taate aduun tan nutti jirtu, seendaan karaa kan ofiitu jiru, seendaan sunillee kan duraan gargaarsa arganne kunoo kan irraa dhume amma kunoo yoo rabbiin taate amma aduutti akka injiraan aduu kaayanii akkasitti kunoo isiniyyuu ilaalteessaniyyuu agartuu jirtan kana. Wanni keenya rakkinni keenya kana kun yoo rabbi kiyya beelarraa dheeburraa kunoo isaanii nu qabne ibsutu olaafit ganna kunoo rooba agamii nutti rooba horii hin qabne kunoo kasin agartan kan akkana harreen takkattiin hin duute bishaaniin dhugu dheebuun kan ufitti dantiin kunoo ta namaa ta beelaa kunoo kana seendan ka nurraa dhumee barrisee dabre kana. Loon 51. Loon sa'a tokko haadha ilmi ta'a. Loon 51 dhumanii sa'a tokko haadha ilmi nafte. Haadha ilmi ta'a. Horii biraa qabda? Horii biraa qabee. Hayyee. Sunoo oolan maal gate? Oolan dhumee. Oolan dhumee gatee waan haasawaa nama afaan fayyada qabaa. Oolan gatee dabre. Sa'a tokko jamaal itti kennidhama? Maal itti kenni? Firaa ciisa. Firaa ciisa. Hayyee. Bishaanoo maal obaaf? Maal obaaf? Firaa ciisaa. Lesbat keessaan bahii malee lesu bakka jiru. Amma haa taatu wanni nuti jennu sun saba Oromoo waan ta'eef. Sabni Oromoo sun yoo gurbaan nurra jiraate yoo makiinaa Oromoon qabaatte akka dafanii nu dhaqqaban bishaan namaatiin nyaata namaatiin sagalee horiitiin waan mirgi Oromoo keessatti argamuuf waan nu dhaqqabaniif saniif iyyannoo ta'e saniif dabarsinaa maala horii biraa deemne maala ilma namaa san akka nu dhaqqaban ilmoo namaa intalaaf gurbaa jagnitti wanni waan nu gaafatamu jirtu nu hin amma dhufanii raayyaa ittisa biyyaa nu gaafachuu jiran namni suninu
sinki argatu malee wannumaan nu gaafatanu jiran namni keenya sun gurra dhabee beelan doome hayyuun dhabamee aalim dhabamee masjiidni cufamee wanni kulliin biiroo mootummaa cufamtee wanni sun kulliin galmeen dhabamtee reeffataalee ala jirraa akka nu dhaqqabanii. Bilisummaa Oromoo torbanoota sadan darban keessaa zoonii hundaanuu tarkaanfii fudhataa turuu fi humnoota sirna biltsiginnaa tiksan irratti tarkaanfii fudhate namoonni injifannoo garaagaraa argataa jiraachuu beeksise. Waboon zoonii giddu galeessaa Shawaa Kaabaa Aanaalee warra Jaarsoo hidha bu'aa bootee Kuyyuu fi Darraatti lolaa humnoota murni aangoo irra jiru bobbaasu waliin irra deddeebiin taasifameen humna isaan loluu irratti injifannoo guddaa gonfachuu hedduu isaanii du'aan adabuu meeshaalee waraanaa hedduu booji'uu fi magaalota aanaalee kanneen irraan kan hafe gandoota baadiyyaa guutummaatti to'achuu gabaasni Oolaa Koomnikee ni mul'isa. Shawaa Lixaa Aanaalee Amboo Gindabarat Midaaqanyi Meettaa Roobii Meettaa Walqixxee Adaa Bargaa fi kanneen birootti lolaa torbanoota lamaan darbaniif sirna aangoo irra jiru waliin taasifameen humnoota sirna biltsiginnaa tiksan hedduu du'aan adabuu fi meeshaalee waraanaa isaanitti fayyadaman booji'uus ibseera. Magaalota aanaarraa kan hafe gandooti baadiyyaa aanaalee kanneen jalatti argaman hedduun waraana bilisummaa Oromootiin dhuunfatamanii jiraachuus gabaasni kun ni mul'isa. Giddugaluma Oromiyaa aanaalee akka Boosat Dubraa akkasumas magaalota Laga Xaafoo fi Sabbataatti illee torbanoota darban kana keessa waraanni bilisummaa Oromoo tarkaanfii garaagaraa fudhachuusaa waraana sirna aangoo irra jiruuf ergamu hedduus du'aan adabuu fi hedduu ammoo booji'uu gabaasni Oolaa Koomnikee kun ni agarsiisa. Sochii waraana bilisummaa Oromoo zoonii lixaa ilaalchisuun gabaasni bahe kun akka eerutti waraanni bilisummaa Oromoo godinaalee Wallaggaa afuranuu keessatti humnoota sirna aangoo irra jiru tiksan waliin lola jabaatti jira. Horroo Guduruu Wallaggaa aanaa Abbaa Coomman magaalaa Gabatee Wallagga Bahaa aanaalee Jimmaa Arjoo fi Saasiggaa dabalatee iddoowwan garaagaraatti lolli geggeeffamuu kan ibsu gabaasni kun sochiin hannichatti taasifamaa jiruun daandii Naqamtee Baakkoo dabalatee iddoowwan magaalaa Naqamtee guutummaatti to'achuuf isa dandeessisan qabatee jiraachuus ibseera. Qellee Wallaggaatti kan argamtu aanaan Gidaamii akkasumas Wallagga Lixaa keessatti kan argaman aanaaleen Begee fi Qondaalaa torbanoota darban keessa guutummaatti waboon to'atamuu kan eeru gabaasni Oolaa Koomnikee kun magaalaa godina Wallagga Lixaa kan taate Gimbii to'achuuf itti marsee jiraachuu ibseera. Godinichatti miseensonni humna addaa Oromiyaa 765 ta'an wabootti dabalamaniiru jedhe. Sochii waraana bilisummaa Oromoo zoonii kaabaa ilaalchisuun gabaasni bahe kun akka mul'isutti godina addaa saba Oromoo Walloo keessatti aanaalee argaman humnoonni walta'iinsaa waraanni bilisummaa Oromoo waraanni Tigraay fi hidhattooti hawaasa naannoo walta'iinsaan dhuunfatanii jiraachuu eere. Aanaa Arxummaa Fursii bakka Ciraa jedhamutti humna raayyaa ittisa biyyaa barbadeessuun meeshaalee waraanaa gurguddoo booji'uu kan ibse waboon aanaalee Dawwaa Caffaa Jillee Dhummuugaa Arxummaa Fursii fi magaalota akka Xaayee fi Sanbatee keessaa waraana sirna biltsiginnaa fi humnoota Amaaraa walta'iinsaan qulqulleessuun gara magaalota godina Shawaa Kaabaa naannoo Amaaraa jala jiran kan akka Shawaa Roobitii fi Dabra Biraan to'achuutti qajeeluu isaanii ibseera. Gama zoonii kibbaatiin aanaalee Goorodoolaa fi Waadara jidduutti lolli geggeeffamu lola tureen ammoo humnoota sirna aangoo irra jiru tiksan irraa 20 ajjeefamuu fi 8 madaa'uu eera gabaasni kun sochiin magaalaa Nageellee guutummaatti to'achuuf taasifamus itti fufee jira jedhe. Aanaa Liiban iddoowwan Mugaayyoo fi Dhakaa Qallaa jedhamanichis lolli turuu waraanni sirnichaa 24 fi konkolaattonni isaanii barbadaa'uu ibsa gabaasichi. Sochiin waraana bilisummaa Oromoo zoonii Wallixaa giddugaleessa kaabaa fi kibba Oromiyaatti taasifamaa jiru kun gara baha Oromiyaattis babal'ateera. Baha Oromiyaa aanaa mi'eessootti tarkaanfii humni furgaatu waraana bilisummaa Oromoo tibbana fudhateen waraanni sirna aangoo irra jiru 20 caalan barbadaa'uu kan eeru gabaasni kun meeshaalee waraanaa sirnichi itti fayyadamaa ture booji'amuus ibseera. Tarkaanfii aanaa mi'eessootti fudhatame kana OMN miseensota waraana bilisummaa Oromoo Cibraa Elemoo Qilxuu dubbisuun gabaasuunsaas ni yaadatama. Injifannoo waraanni bilisummaa Oromoo zooniiwwan hundaan galmeessaa jiraachuu ibsa kana ilaalchisuun gama sirna aangoo irra jiruutiin hanga oduun kun qindaa'etti deebiin kenname jiraachuudha baatus dhiheenyuma kana koomishiniin poolisii Oromiyaa humna 5 ittiin jedhu kanarratti tarkaanfii fudhachuusaa ibsataa ture. Addoota waraanaa hedduu irratti walitti fufiinsaan faana waraana biltsiginnaa hordofuudhaan haleellaa loltoota biltsiginnaa irratti fudhataa akka jiru humni waraanaa TDF addoota waraanaa 4 irratti haleellaa walitti fufaa godheen humnoota biltsiginnaa barbadeessuu fi faffacaasuusaa ibseeti jira. Injifannoo komaandi poostii loltummaa Tigraay ibse kanaan meeshaalee waraanaa guguddaa fi giddugaleessaa dabalatee qabeenya guddaas waraana biltsiginnaa caccabee baqataa jirurraa
booji'uusaa labsee jira. Tarkaanfii loltoota bilisiginnaa fi humnoota finxaaleeyyii Amaaraa irratti fudhatame kanaanis magaalota hedduu fi bakkoota tarsiimoo loltummaaf barbaachisoo ta'an to'annaa waraana bilisummaa Oromoo fi TDF'n dhuunfatamuu ifa godhee jira. Haaluma kanaan godina addaa saba Oromoo adda waraanaa Haxaayyeetti tarkaanfii waloo humna ittisa Tigraay fi wabootiin fudhatameen magaalonni akka Maajate, Karra Qoree, Haxaayyee, Sanbatee, Garbii fi kanneen biroo guutummaan guutuutti dhuunfatamuu ifa godhee jira. Humni waloo waraana bilisummaa Oromoo fi TDF duula isaa itti fufuudhaan waraana bilisiginnaa fi humnoota finxaaleeyyii Amaaraa gara magaalota Shawaaroobiit Bergidii fi kallattii adda addaatiin faffaca'ee haleeluu itti fufee akka jirus ibsa kanaan beeksisee jira. Gama lixa wallootiinis adda waraanaa warra iluu irratti haleellaa wal fakkaataa taasiseen injifannoo boonsaa argachuu ka ibse waraanni Tigraay magaalota akka Kabbee, Sanyoo Gabayaa, Luugamaa fi kanneen biroo qabachuusaa ibsa baase kanaan mirkaneessee jira. Kallattii ba'aa fi kibba ba'aatiin adda waraanaa miilla irratti haleellaa guyyootaaf walitti aansuudhaan taasisaa tureen humnoota bilisiginnaa rukutuun faffacaasuu fi barbadeessuu ibsee jira. Addi waraanaa afraffaan irratti injifannoo galmeessisee adda waraanaa Gaashanaati ka jedhe ibsi injifannoo koomaandi poostii loltummaa Tigraay tarkaanfii kanaanis humnoota finxaaleeyyii Amaaraa hedduu haleeluudhaan lafa tarsiimoo hedduu qabachuu ibsee jira. Sirni bilisiginnaa gama isaatiin rukuttaa waraana humnoota Tigraay fi waraana bilisummaa Oromoo fashalsaa jirra jechuun alatti humni waraana bilisiginnaa lafa deebisee qabates ta'ee injifannoo waraanaa argatee adda baasee waan dubbate hin qabu. Odeessa waaree booda har'a nu ga'een waraanni waloo humnoota waraana bilisummaa Oromoo fi TDF magaalaa Shawaaroobiit marsuun dhaga'ame. Tibbanaa haleellaa qindaa'aa waraana bilisiginnaa fi humnoota finxaaleeyyii Amaaraa irratti fudhateen guutumatti godina addaa saba Oromoo kan qulqulleessu humni waloo waraana bilisummaa Oromoo fi TDF loltoota bilisiginnaa gara Shawaaroobiitii fi Dabra Siinaatti baqatan haleeluudhaan magaalaa Shawaaroobiit marsuun isaanii dhaga'amee jira. Lola humna waraanaa bilisiginnaa baqataa jiru irratti taasifamaa jiru kanaanis magaalonni fi bakkeewwan murteessoon akka Jahawahaa, Qaawot, Ambaalaay, Gidimii fi kanneen biroo guutumatti waraana bilisummaa Oromoo fi TDF'n dhuunfatamuu isaanii jiraattonni OMN'if mirkaneessanii jiru. Waraanni bilisummaa Oromoo ibsa karaa dubbii himaasaa Odaa Tarbiitiin baaseen waraanni bilisummaa Oromoo fi TDF magaalaa Shawaaroobiit cinatti waraana bilisiginnaa haleelaa akka jiran mirkaneessee jira. Uummanni Oromoo godina addaa saba Oromoo waraana bilisummaa Oromoo fi humna ittisa Tigraayitti makamuudhaan deeggarsa gama hundaa taasisaa akka jiru maddeen keenya naannichaa dabaluun OMN itti himanii jiru. Bifuma wal fakkaatuun cunqursaa waraana bilisiginnaa fi caasaa finxaaleeyyii Amaaraa irraa kan bilisoome godinni addaa saba Oromoo caasaa bulchiinsaa sadarkaa hundatti ilmaan keenya diriirfataa jirraa jedhanii jiru. Waraanni bilisiginnaa tibbana irra deddeebina haleellaa xiyyaaraa fi diroonii magaalota Sanbatee fi Haxaayyee irratti taasisaa turus bu'aa tokko osoo hin buusiin yeroo ammaa magaalaa Shawaaroobiit keessaa baqataa jira. Sources say they were arrested during government raids targeting Tigrayans. Labsii Oromuddama khasirni bilisiginnaa dhiyootan baas hordofee namooti kumaatamaan lakkaa'aman Itoophiyaa keessa gosaan fo'amuun hidhama jiran ka jedhu dhaabbati biyyoota gamtoomanii United Nation. Wanni ta'uu jira hunaad mala jechuun quufdhab qabibsaat. Waraan kaab Itoophiyaa waggaa tokko liifa Abiy Ahmadiif Dabratsiyoon jidduu godhama jiruun kumni hedduun ijjeefamanii kumaatame madaawaan. Dubartooti hedduun gudeedamuun baay'ee nyaataman. Abiy qondaaltota TPLF garii jeesuun kaan immoo baqatan. Waggoottan 27 booda biyyiti wayyaanee faan Maqalee weeraramuun ji 8 keessa marroon Amaara taat. Lafqeessi waraan labsabbaan gadaa waraan eebbisu. Bisheekii waraan bobbaas kamidiyaan biyyattii waraan leellisu. Itiyoophiyaan kabajilmaan nama mulquun gos namaa gatuu jirti jedhan. Ethiopia declared a state of emergency earlier this month after rebellious forces from the northern Tigray region and their allies threatened to march on the capital. Waraan kaab Itoophiyaa waggaa ol godhamuun umni Tigraay waraan bilisummaa Oromoo waliin ta'u magaalota naannoo Amaaraa hedduu dhuunfachuun malee Finfinnee jechuun hordofee mootummaan Abiy Ahmad uummata qulqulluu gaaga'uun hidhaan buxe baasuu jira jedhan. Diinagdeen biyyattii qooba nageenyilleen furdaa biyyiti badhaafama Noobeelii Addis Ababaa waraanaan huqqatte waan bobbosti fakkaate aduun sidhiinaa waraabessisi nyaatee jedhu abamte humnaan dirre waraanaa geeffamu hang waraan hidhatte lafee guutuu uummati biyyattii jiruun akka itti dhoofti maata. Finfinnee dabalate guutuu biyyattii keessa labsii yeroo muddama hajijaaf turtu jedham jalqabu hordofee hidhaan eenyummaa jiddu galees godhatu uummata nagaarra raawwachaa jiraachuu koomishiniin mirga namoota Itoophiyaa beeksise ture. Tigree taanaan badde Oromoo taate bilisiginna faarsu baannaan nyaatamtee jedhu warri OMN armaan durtu beese. Where the country says it will punish United Nations or
African Union staff who break the law. Poolisiif qaamoleen nageenya gaafii tokko malee man kan keessa ta'u haga qabde si hidhuun mirgi hin kennaminiif hin jiru. Kanaaf addunyaan guutuun soda nageenya irra khaylamii si cuf godaansisuun biyya Abiy Ahmed Itoophiyaa keessa baqachuu irratti argama. Naannoo torbaan tokkinguun qof keessa namooti 10,000 caalan keessumatti immoo dhalattooti Tigraay jiblaan hidhama jira jedha dhaabbat biyyoota gamtoomanii koomishiniin mirga namoomaa gochi kun dhaabbachuu baannaan qoqqoodisaaf rakkoo hamtuuf biyyatti saaxil jechuun akeekachiisa. Waan dhibi lakkisaa hojii gargaarsa namooma tokkollee Itoophiyaa keessatti dalaguun dandeen jedha dhaabbati Guuteres United Nation. Hojjattooti gargaarsati hedduun sabab dhalattoota Tigree ta'aniif dabaawwan najala hidhamaniif warra kayyoo balleessa qabaatan raga qabatama waliin himachuu ta'uu baannaan hatattamaan ka gad lakkifamanii jechuun gaafachuu jira. Garaagaraatti hidhaa fi dararaanii sirni aangoo irra jiru dhalattoota Oromoo gandaa fi ilaalcha siyaasaan qoqqooduun raawwatu hammaatee jiraachuu himaniiru. Dhalattoonni Oromoo waraqaan eenyummaa isaanii godinaalee Wallaggaa 4 irraa dhufuu isaanii mul'isu isin shaneedha. Shanee waliin hidhata qabdu shanee deeggartuu jedhamuun battalumatti gara mana hidhaa geeffamuu kan jedhan maddeen odeeffannoo keenya. Sababa kanaan dhiibbaa jabaa jala jirraa jedhu. Gama biroon namoonni miseensotaa fi deeggartoota adda bilisummaa Oromoo fi Koongireesii Federaalistii Oromoo ta'anis addatti irratti fuulleffatamuun hidhaa fi dararaa garaagaraa fi saaxilamaa jiraachuun ibsameera. Qondaallee siyaasaa Baawoo Yaasoo Kabbabaa namoota siyaasaa tibbana qabamanii hidhaman keessaati. Odeeffannoon OMN qaqqabe akka mul'isutti qondaalli siyaasaa fi barreessaa Yaasoo Kabbabaa tibbana kitaaba haaraa maxxansiisuuf osoo sochiitti jiru magaalaa Finfinnee keessaa humna tikaa mootummaatiin butamee hidhameera. Namni kun kana duras waggoota 2 oliif hidhamee gadi lakkifamuunsaa waan yaadatamu. Gama biroon namoonni manneen hidhaa sirnichaa garaagaraatti hidhamanii jiran haalli qabiinsa isaanii yaaddessaa ta'uutu himama. Magaalaa Finfinnee keessaa ji'oota muraasaan dura humnoota tikaatiin kan butame artist Daani'el Gammadaa yookaan Karadeemaa fi obboleessisaa Yoonaas Gammadaa dabalatee namoonni yookaan dhalattoonni Oromoo 195 ta'an mana hidhaa dhiphoo godina Shawaa Lixaa aanaa Daabargaa magaalaa Incinniitti argamutti hidhamanii dararaa garaagaraa argaa jiraachuu OMN odeeffateera. Artist Daani'el yookaan Karadeemaa dabalatee namoonni mana hidhichaatti argaman iddoowwan garaagaraatti dararaa suukanneessaan erga irratti raawwatame.